Ayyee. Dhugaadha wanni jirtu nu jirti. Dhiyoo tana bakka adii kana nama wajjin dhagee. Wanni sanaati jechuun maal irratti jechuun maal wajji qabdan si namni hojii dhagaa dhala maamila kaasii fi dhalaa hojii dhagaa beekati. Nama wajjin dhagee nama wajjin Si fi dhalaan hojii dhagaa jechuun maal irratti walitti hidhamta takka hoo maal hojii qabdan isin. Amma bal'oo. Dhugaadha. Habee kadhu turame. Duniyaa kana beektaa? Dhugaadha dhalmaan biyyaati. Hoggoga kam na aarsti. Maaliif jedhi? Maaliif si aarsti naan jedhi? Maaliif si aarsti naan? Ni dhagee beekta. Ollaan bultii beekaa jira abbaa tokkotti bulu beekaa jira. Sirri beekama. Akkasii mire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya. Arraga duniyaa tuufi gartee abdiitu dhuftee rakkoo takka rakkoon san maali jechuun keessan oolamu rakkoon san duniyaan gartee viidiyoo takka tamartee gallaqattillee gartaan natti fakkaata. Maaliif waan abdii gartee dhalaa jalaa deddeemee ga'a jechuun akka waan gartee tabiraa laallatu tabiraa takka hoo fuudhuu deemutti namni arke haa jiru ni jira akka duniyaa gartee naa himtattis akka duniyaa naa himtattis jechuun namni arke ni jira dhalaa takkaatu arkee gartee bakka gartee ka adii kaa hojii dhaqanii olloonuu iddoo bashannanaa hojii deemanii namni arkee jedhanii garuu waan akkanaa kun hin taatu duniyaa dhiisigaa jaarsa kee kana ifumaa dirqamaan gartee takka hoo jaala takka hoo nama kaa dhalaa jaalachuu kana zamana akhirii ittiin kaasini dhiisiin jeeni isinillee natti himatteerti garuu dhugaadhaa jetteen nama sanitti illee telefoona dhooytee nama sana gugaa wattu wanni jirtu ni jirti agarree ijiteenyaan garree namni gartee dhalaa gartee ka isii masan ijiteenyaan garree janiitti himaniif ni jirti wanni san dhugaa hangaruu dhugaa miti dhiisi jeetiniin isii duraan karaa jira karaa keessaatiinis gaa osoo fiidoon marini meegaa garuu wanni kun dhugaa akka isin jettetti amma abdii xiqqishoo dura dhayeetiif hin gaa mana keessatti hin deemaa jeeni ayyee ni dhufa dalagaa naan jee sanumaafuu gaa mee kaameraa dhuunfadheetiin gaa inshaallah abdii afaanii gaa mee wanni kun ni jirti moo hin jirtu duniyaa immoo kijibarra keessa moo dhugaadha anammoo akka gartee kijiban ta'in akka ragaan arkee jiru duniyaa naa himtee turte isiniif hin bara akka icciititti haayetiin kaameraan jeefadde mee abdi gaa duniyaa kanatti akkamitti nama isa arkee kanaas gaa nu dhageenye jechuun telefoona dhageenye dhageenyaatti mee akka isarraa baatuun inshaallah walumaanuu kan daawwattoota keenya nalleen ajaa'ibinaadha garuu maaliif jaasayaatti namni walii dhiyeessumaaf bareedaadha duniyaa waan akkanaa inaasayni dhiisillee jeeni dhalaanga waliif hinaafti waliifis waan himtee oguu gartee jaarsi isii waa balleesse jala deemteetti gaa walaaltolloon dhalaan tun hin beekne asitti gaa mangaratti dhalaan fuula hidhatteeti deemtimi hin beetu gaa atis ta'u deemtu yoo fuula hidhattee deemte yoo fuula banatteellee bakka bashannaa jirteettillee hin beektu dhalaan tun tanaatu saayititti jaarteetti jaati tanaan na beekaa tanaan nan beekne hin beektu garuu wanni san dhuguma dhibbaa dhibba dhugaadha abdii garuu akka gartee dhugaa ta'e bakka dhugaan ta'een yoo haate immoo wanni san numa jirti yoo hime gartee himee wanni akkana kanaa jee eega kana jee egaa duniyaa jenneet gaa walitti araasinaa inshaallah jechuun jaasaayyaattiin wal dhabuun bareedaa miti haasawaa isinit dheeradheetiin jira inshaallah meeninuu dhufu jira kaameraa jibibadheetiin walitti deebina hanga gartee isin dhugaa himtee gartee namattillee dhooytee jechuun namallee dhageessitu kana yoo amanii fi yoo amanin mee isarraallee isiniif hin bara garuu akkasitti isin dhugaadha namallee dhageessitee dhugaadha maasis wanni kun zaahira jirti ragaa wajjin jirti inni akka haatuu fi akka hin kaannime anillee gaa mee akka ijjititti jidduu baasa inshaallah kaamera jebannee walitti deebina inshaallah kaamera jebeeffadheetiin jira hanga dhufuu gaa daawwattoota keenya walumaan ka'eentaa inshaallah waan inni jiruu fi waan gartee gaa anjuunis walumaan eeganii garuu gaa warra nagaa rabbi haa godhu walitti hin booresini inshaallah nagaa hojii jiraachuun bareedaadha rabbi nagaa hojii jiraachisuun jaa inshaallah turee gaa taa'eetu maal eegaa jechuun maaliif namni nama eegu gubachuu hin ta'u. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Nu turtee gaa? Hallo. Hawwata kudura jedhanii barka dhufuutu jira dalagaa rakkoo nan jettu kaa. Hawwatu jira. Akan. Nagaa Allah.
Laftis qabbana beekta. Aadis habarree buqisee dura dhoofsan. Buusan dalagaa waan kun jira dalagaa fitu jira. Ayo. Waan jidduu qabba asmarraa jira karaa. Bakkoon qabu. Qabbana maadaqi. Awwa qabbatti waan maachuu fi haanii yoo turan. Qabbana dukkan kan jira. Akkamit. Wallahi nagaa alhamdulillah. Yollanis. Ayo qabdan. Ganda wajji. Wallahi nagaa alhamdulillah. Nagaa qabdan. Yollanis nagaa. Qabbana maadaqi gurba. Alhamdulillah. Wal jira. Wallahi nama jira. Abaa kun as geenye gaa bakka nungee garab ma beeka. Alhamdulillah. As geenye. Warra bareedduu maa godhu. Ay haa barri kunis bara kula maa fi. Bara haaree ni seenne. Bara haaree akka Itoophiyaatti akkam Bara jijjiiramaa bara nagaa rabbiin waa godhu. Bara bareedaa haa bara jechuun amanni gartee nama raajii Ega tarmaan bara afaan kaadde du'aa godhaa bulee. warra gartee amanni nyaatu mi gartee haa amanni gartee Haamata nyaata rabbiin waa godhu. haamata nyaatu rabbi naa godhu. Akkasitti illee osoo hin qabamee du'aa godhu. Akkanatti hin bulee. Intaltee xiqqoo ay bar asuma xiittee asuma xiittee gara fattee. Naannoo akkam walumaan bulla. Ustee waan dubbattu miskiin yaaqi xiqqoo na. Nagee wallaahi. Akkuma numa taphatama. Numa Wanta taphatama. kan dubbatu booda rabbi bihaa malee. Rabbi si haa guttisu. Alhamdulillah minaamme. Wallahi bareedu akkuma. Akkam ijoolleen dubri qaba. Yaa gurgurtoota nama. Nama dubri qaba maashaallah. Alhamdulillah gurgurtoota nama naan qixxaatanii. Bizeen harkoo bizeen viidiyoo gadhiisaa harkoo daree dubri nama harka. Aawwa mee itti dhiis. Maashaallah waan jaamana kan qabuyyuu waan Waa isaanis akkumatti haatumaan ara dhuftee deemtee gurgurtoota ni beektaa jarri rakkoon qabu walitti moo yaadne wuyi haati deemtee gaafa gartee finfinnatti haa galtu maan hin galchine. hin galchine. Maal moo biyya maal Jaahi beektu tuni zamana akhirii beekta. dhalummaa cinqi magaalaa kana. Zamana akhirii dhalaanis dhiirtii waan hageen qabdu. Mata xiyyaa hafi moo wayita xiyyaatti dhiisi bar wayin si gaafadha jeetiin atis duniyaa wayin itti himattee sawanni siin himatti sun waa bareedaa maqaatii soo karaa san jiraattu. Yoo karaa san jiraattu waa bareedaa miti. Maal isin jettee abboleessu akka uummataan nyaatti isiinis matmuna nyaachuu jirti. Bakki mataan nyaachuullee ati maal beekta? Yoo jaartii bareedduu tana qabdaa loosha dheertuu haadha ilmaan keetii tana qabdaa. Garuu maaliif akka zamanni ta'e hojii ta'uun bareedaa miti. Akka zamanni ta'e ta'uun bareedaa miti. Zamana akhir jiran maaliif zamana akhir kun beekta? Dhiirtinis dhalaanis waan hageen qabdu zamana akhir tana namni akkanumatti horiyaa dhiiroo waan qiyaamaan dhiyaattee biyyeetiin baran. Yaa wal qayyeen nagumaan qaba. Waan qiyaamaan dhiyaattee biyyeetiin nagayaas waan qabdu dhiisi. Naga qayyeen nagumaan qaba. Maaliif namni yoo haadha manaa tana Maal isin jaalladhu jettisin? haadha manaa tana jaalladhu baatee ta'u magaaluma keessa bobboon barbareedaan itti galu. Dalagaadhaan magaalaa keessa obbaanaa abboleessu. Magaalaa sana osoo hin ta'in magaalaa dhalaatiin baana waan kana gaa bal'oo Wajjaban jettu wayi bal'oo kasii. harkii jettee dhagaru haa bal'oo harkii waan akkanaa jira jetteetiin natti himtee dunia gaa wanni kanaa kun waa gaarii miti bultii teessan laaquu deemti waan kana ofirraa dhiisii atillee jeetiin kadhadhee yaa bal'oo akkanan jiini ani jechuun ragaan itti qaba waan ragaan qabne hin deemu waan ragaan qaban hin qabne hin deemu akkana jettee kuusiin natti dubbattu garuu atis waa khayriirra jirtu garuu sadan jaartoota tana jibeeffattee jaartii tateen hojiin jiraattee irra wayyaadha. Taalatti gartee hojii deemtu tun taagartee alatti ati barbaadu tuni waa takka tasii gootu sun qabdu. Bultumatee laaquu deemti bultii ta'e bareedu sana dhalaawwanii fi naaftee mataa zamana kana namni lamee gartee jaarsa jaartii waltee hojii deeme. Si hojii deemtee takka maqaa kee balleessitee jaartii ta'e sillee wal dhorkitee bultii si dhorkitii beekadhu. Dhalaan zamana kanaa akkasuma maasis zamana akhir waan jiruuf. Garuu silaa waan kanattis firaa dhiifteetuma duniyaa wanni kun hin jiru yaa takkaa waan akkanaati jettee yoo dhugaa itti himtee waan sanillee kana gaa hojii deemtan silaa bareedaadha ati garuu waa nama jiranii mire Namuma akkas hin jahannatti mijeeti. Amma sila nama san siimtee nama isii maal. ati haa isiin himteeti dhalaan tun beekatu takka ni kijibti faa yennu malee takka immoo waan dhugaarra dhaabbattee lotti beekatu. Nuutu dhugaa bijee haadhi qaqaba malee waan dhugaarra dhaabbattee farootti. Garuu wanni jiru ati numa jirti karaa keetiin sila akkami. Silaa siitu jechuun beekadhu bultii ta'e tana osoo laaquun feene. Isii mana dhiibtee dhalaa biraatti hojii osoo deemuun taane. Siitu bultii ta'e tolfachuu qaba beekadhu. Osoo ati bultii tolfachuu qabdu dhugaa ati bultii fi laaquu jiraatte akkami. Waanni jiru yoo si bira yaattee bareedaadha malee beekate akkami jira akka kanatti. Wanti takka nama hin jirtu. Akkamitti shakkumaan barraasuutti malee namuma jiru sanatti mijeetiin nama sanatti nuti. Nama shakkii miti Waan jiru waree namni shakkii. Nama isii meeshaan maan gaafatinati. Lakkee ati isii akkatti beektutti simattee beektaa dhalaadhaan
Dhalaa tana abbuu manaatu jechuun tasgabbeessee jechuun kan nagee uumee nagee sanii hojii deema yoo itti silaawuu nagoo uumte isiin nageen balleessitu beekadhu. Waan alaa mana kee kanaaf jechuun atummaan irratti mansolo taateef takka waan itti irratti alaafii taateef sumaa eeggate jeetii yaada. Yoo si keessa waa jiraatan malee yoo itti galtee waa gootee jiraatte malee namni beekadhu akkuma ka'ee waa qabatee deemu beekadhu. Bakka san jechuun ani waan irraa dhoofisiisuun qabdu waan akkanaati jechuun taphultii diilalaa guuteemtu sana jettee yoo himte irra bareeda. Dhugaadha akka ta'e akkuma jette wanni jiraatu nama jirti. Wanni jiru tun akkam taphultii diilalaa guuteemtu. Wanni jiru dhiyoo tana adii kaa takka dhagee mucoo takka wajjin. Iddoo bashannanaa. Ayyee. Mucoo takka wajjin dhagee anna mana harka kana gabiyyatan dhalaan kun hokkatti haatu ni garta. Fuula irratti yaati tanaatu saartitti duriyaati saartitti yaati beektu. Dhalaan dura. Iddoo bashannanaa olloon namni hundi mara qabee fuula irratti dhaqa malee. Fuula irratti yaani. Ayyee. Annama kana dhalaa tana yeeddan beeko. Dhalaa nama dhufte. Ayyee. Assalaamu alaikum jedhit mana bira darun waalaikum salaam jee. Ayyee. Nama gaa achiin harka sana lafaalam rabbii eegaa dhuguu gaa isummaan beeku malee waan beeko. Ayyee. Dhugaadha wanni jirtu nu jirti. Dhiyoo tana bakka adii kana nama wajjin dhagee. Wanni sanaati jechuun maal irratti jechuun maal wajji qabdan sifi namni hojii dhagaa dhalmaa mire kaasif dhalaa hojii dhagaa bireeti. Dhalaa hojii dhagaa dhalmaa bireeti. Sifi dhalaan hojii dhagaa tun maal irratti walitti hidhamta takka hoo maal hojii qabdan isin. Amma bal'oo. Dhugaadha. Beekaa dhuutu namni. Duniyaa kana beektaa. Dhugaadha dhalmaan biyyaati. Hoggogga akkam na aarsti. Maaliif jee maaliif si aarsti naan jee. Maaliif si aarsti naan. Ni dhagee ollaan bultii beekaa jiran abbaa tokkotti bulu beekaa jiran. Sirri beekama. Akkasuma akka dhiiraat abbaan beeka. Ayyee. Sababa san ta'eef eega gurbaan kun fuudhe haa fuudhu dhiise. Waa'ee gurbaa warra bultii isaanii seenanii. Ayyee. Maaliif? Ta magaalaan hin seenan ta magaalaan magaala namoo akka bulaa. Hin seenanii jeetiin isitti baddee madura akka dhiyeessa Oromoo. Osoo hin qofin dura ofeetti. Eega mucaattee qoftee Oromoo laakkatte. Wanni roofeetu hin jiru. Qoftee laakkatte. Wanni roofeetu hin jiru. Beekama. Osoo qoftee dhoomte Oromoo laakkatte laakkatte. Saayittis illee taate. Osoo jalqaba gaafa dura niin fuudhe san dhaabbata jechuun kan fuudhe. Eega takka akkas jettee gurbaan fuudhe. Wanni irraa qoftee nama fittee hojjechiistuuf hin jiru. Jaartii isaatti khalaas guli. Ati waan kanarraa dhaabbattee jirti. Dhaabbadhu sirraan fakkaatu ati jaartii namaati. Jaartii namaa tana jaartiin namaa seera heera qabdi. Qaalii jaarsaatti alan deemtu dhaabbadhu wannummaa sila labsiisaa waliin jirtu dhaabbadhu. Jechuun tara beekata dubbadde na dhaga'uutti. Qaalii keetitti jechuudha. Bakka qaalii kee dhaga'uutti sanaaf ati jechuun isiisa dhiisee jechuun tabiraa laallachuun qabaata qaalii kee gootu jechuudha. Ayyuwaa takka ji akkasirratti hoggaanee fi wanna jiru amma dhalaa haali beekta dhalaa zabanaatis. Dalaan zamana bara zamana akhir jirra. Akkuma duraan si jirratti. Akkuma nani jawun waan nan jawun tan namu ko baga buutu. Abo eega ga isin guna kana. Obama teetun tanaw isin ko baga teju. Namni amma se dalan so jidem tun ko baga. Maali fun dor kene maali jarite tan bulti nama khaysan dor kene nan jitte. Aw kan waan dut badde tin kan dadabete. Lagaw didde. Akam godan khalas tan fira gadisi. Isuma sinja. Isuma zala ziyarat tan. Ayye. Gadisi nanya tu. Oh macam itu tu. Tu bukan jangan nak nanya tu beta. Isumman tu. Cerita boleh tidak ni cuma apa sih? Akan mak kali keguru tadi tu. Isu dalam hari sana kali keguru ada. Eber tanawin sana kerja. Gua betul kita tu sente tu. Cerita boleh tidak ni. Gali beta mah. Ujide mau gelta. Ayo. Lugu ada. Agam tak kasih lah. Enggak sih ujide mau jutaan. Mau itu buaya itu. Fagomati. Amma na sin negeri ne jindanya bakasan wajile ne. Tara lama fada. Achi tura haitu telepon ane cuma telepon mana wajah aso gitu nya cuma wal bicara cuma. Itu fenya kasih wajitanya waldo berapa nak kaya ada waldo berapa nak kasih warna ne. Itu ya rumah lama tara lama. Kau jual bertanya itu tara lama mana? Kamu telepon wajah apa tu? Ya roh itu. Ebe karo namne bukum bekan tu yo yaro der tu kaisa oso wajah tu tani. Jadi jadi tu tan ogoro dah dapet demo amro dah dapet demo mar visi wai. Visi Salman ingkap tu. Ingkap deh. Wanda lecura. Jarsa ingkap tu mana? Nerum ne. Nerum ne. Dua macam isin sana kan nerumin ati ke cuma bayar mani kan. Jarti tiada nak ujin.
adda isa facaaftee ilmaan kee kana lafatti bitee jaartii ta'e lafatti bitee isiin sana kuuchuun isiin heerumettu ati akkamiin yaadde? Waan kan hundaa utti himee jira. Ni harkitaa waan hundaa ni harkitaa namni sun rakkoon qabu naan jettee jirti. Garuu aggatti seenan gwaatti seenaniif guutti seenan halkanii gwaatti seenaniif tama ni jetti tola ni jetti. Gaafa moo jechuun isii fuudhee ta'an ilmaan gadi dhiiftee deemtu taate isin waan jettu. Isin ilmaan tana siif baadhatti ree? San Allah waalam. Ilmaan sin baadha anam akka jedhu. Akkasuma ta'ee beekan mee dhageeffadhu waraabessa kaburaati fi kaboodaa kan dura guddannaan kanuma jirra taate san kaboodaa ni gatte. Kaboodaa tura guddaa jira. Kanuma kaboodaa tura guddaa jee qaalichi gaafannaan. Ati amma jechuun Ani amma isii tana silaa osoo isin waan hin jiru tamamettee irra dhaabbatte jaartiin naaf galmaaniiti waan irraa ta barbaaduuf hin qabu. duba kana ati mee dhagadu kana warra jiru isiin gorsina duniyaa ni gorsina rakkoon qabu amma jechuun duniyaa tana wal dhabdee jaartiin teekun kabajaa sii qabdi ilmaan sii qabdi maaliif hedduu takka si yaadatti namni nama jaalatuuf jechuun hin hafa beekadhu isii bultii boodaa san takkaa hoo isii hojii tamtuu ofirraa dhiiftee yoo jaartii butee tanaa hojii jiraatte hoo isiin san jaartii tana caalti Yoo isin toltee harkoota keessatti deemte waan irraa barbaaduuf hin jirtu bira. la isuma tana yoo gorfattee hoo isii san dhiisime naa sin jakka kiyyatti Aboo gorseetu. isii san dhiiftee isii haareta isiin haareta tun beektu hin dhiisi Gorsee dubbadde dadhabe yoo si dhageesse gorsi. yaa waan gorseet illee jira ishiidha isiin tun nama kenna gaati nama gaariidha nama si jaalatu nama ilmaan sii qabu amma taati silaa deemtuun sani jaartii tana ni caalti bareedina takka hoo dhaabbina takka hoo kabajaan isii tana wayii laaltee jirta gaafa immoo laaltetti jaartiin teessi duraa tanaatu irra nagee qabaachuun mala waan haaree tanarra tanuma duraan hojjiirtu jaartii butee taadha ilmaanii tana tanaa hojii jiraattee wayyaa nakka kiyyatti immoo sun gartee asumatti jalaa galiin siin jaa inni dubbattu ormichoon kun asuma ta'e haatillee wal biran jirtu Dhugaadha. maashaallah garuu maal hin beektaa inni dubbattu silaa ilmoo tanaa ittanii ta'u Ijoolleen diiboo. ilmoo tanaa ittanii ta'u Yoo si dhageesse akka obboleessi tokko yoo si dhageesse itti dubbadhu. Duniyaan nan gaafa mana gartee sin iddoo kana dukkaana gosa sadiitti ilmoo warmichoo asuma dhiiftee qotta kaatti ilmoo naa isa naani Dalagaa tanallee dhiyoo tana isumaan. isiin asuma itti kun dubbattu michoon intalti rakkoo qabu Maashaallah zaayii dhimma farkannaa hojii ta'isi. hin dubbattu isiin Waan dalagaa irraa dhufe anumaa fuudhaa waan wanni jee halkan isaa balee bulti. Isiin namni isiin barbaaddu michoon daa'imni turullee dhiyoo tan dalaga maas bas dalagaa mana namaa tanan dalagu dadhabee hin fedhu jettee baga ummatte laa dalagaa baga ummatte dalagaa ummachuun balee fi dalagaa tanallee. dalagaa ummachuun bareeda Aywa. maaliif kana jechuun waliin guddachuuf Aywa. ilmaan keessan kanallee waliin guddisuuf Aywa. bultii teessan sana hubachuuf Asa. atammaa kartee karaa deemtu kun bareedaa miti karaa deemtu kana dhaabi qabdi ni naasan jee amma ilmoo daa'imtu isaa jirti isin jechuun mee isii tan deebi'aa miti akka hoo Akka xiyyaatti. amma mana dalagaa jirtimi walirratti haa ta'u bareeda Dukkaana san jirte. isiin yaa'uu dandeessa walirratti haa ta'u Ana amma isii tana yoo tumaan itti waltee amane annaa arsite beeka. خلاص ما يرو برا عطيناتي Awwa bishaan illee Rakkoon qabu. bishaan maa siif لا ta'e. بشان خلاص بشان ولد بس Bishaan siif darba. بشان ولد بس Yalla yee. قالوا قرار جبتوا بشان زي- بشان زي- قرار الدبي عندكم ما ستي ما Awwa naa miti yaa akhi. Haraara deebinaa siin jedhe. Andama yaa rakkoon jirtu. Bishaan siif darba. قرار الدبي بشان ولد خلاص جتين جبتوا بعده دنيا دوجته جتين جبتوا بعده أبدي وما جرا دنيا متي أبدي وجرا أبدي وانغان راتاو تاو بانانو إيبي بولتي سايو لاك دعوتو تو هرتو تو تكين كومنت يرتي إبصاف خراي جتين راباسه بشانه متي جبهه أسمانوغا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله